Gaafa obboleettii na gaafate tokko mana sagaraa torbaan tokkotti deema. Sanuun mootu sa'aatii tokko sa'aa mana sagaraa turaa akka shishiitti narraa baya. Gogiinsa garaarraa kan ka'e. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشام عركفوني أكم جرتن هردفتك يقاك قالي عندما كيسانو بكم جرتني في أكم جرتني تنجيني كوسنا لك وجتشا قويا لا فيديو أنا سنيك أبد لي في مو يرستي دبرتي سيتك أستي قدسنا مهندا كان إلى لا توفي كان اسم فيدو أكسما كيسبتو أبليان كي كشمراني بي أورما كيسجران غافي كان هدو تدبتين نغافتا تورتاني إسن راتورو كي يابديها مسنجتشم بربادا أكسما أمبو غافين كنوان هدو سرقسات ننتوري لا كيسبتو بريتين كي توكو إنغد ندبستي كيساني كما تيك توك يتني والله من سجرا تربت ألتقوا قفان دقا تربت كان لو كان يو أكششيت نرابها جوجي سجرا رهن كي من سجرا يون دمو ساعاتو كتورا ساعة ما ترى التنسون بايس جوجي سجرا ترى كان كي جتشول جتنا قافتات نين ترتة فكاتو نسي أكس اللي هدوجرا كومنت لا تسكن نقافتات ترتني ورون نقافتني سي أسمان ديفيس نتاج الاتني يادا ورما قالت يو واي جوجين سجرات يشوف الفيديو كي كانت لك والقبض واي جوجين سجرا مرة كنا جالسة إنك بنتنا فرات السودان دينا وان الفيديو كان هنقط مرات أجيب فتن كراسل بعد أني وأفرني سنيه ما وان أفران كان في يوم تنين جوجين سجرات الرابلة ستاتني يشوف أرفانس أرجعت شو باتن توك شو أرجعتن أبليان كيا ورنا رفتن بقى نجان رفتني لايك gochuun ani akkasuma subscribe mallattoo walitti ragalchaati viidiyoo nan guddaa dhangala'aa sosoosin sarchi gootanii maqaa kiyya barbaacha hin deemne waa'ee dibataa waa'ee fayyaa irratti waan hojjetuu fi akka isin irratti bu'uuf mallattoo walitti irratti galfadhaatan jechuun barbaada obboleeyyan keessaniif yoo isinitti tola viidiyoon kun share godha warroonni durarraa kaatanii gammatan wajjin turtan immoo hedduu takkanaaf galatoomaa isin jechuun barbaada asumaan gara mata duree kiyya qabadhee dhufetti isin dabarsa. Duraan dursee gogiinsi garaa kun keessattuu yeroo amma nyaanni nuti fayyadamnu kunis murteessaadha. Keessattuu ruuza fayyadamna. Nyaannummaan biyya ormaatti fayyadamnu hundumti isaatu waan fireesh yookiin immoo waan ho'aa waan hin taane waan tallaajaa keessa ture waan keemikaala garaagaraatiin faalame kana kanarraa garaan keenya goguu danda'a jechuudha. Obboleeyyan kiyya viidiyoo hedduu barsiisee jira. Nyaata isin mana keessatti hojjetattanii karaa salphaa ta'eetiin hin jedhan jechuudha. Manuma arabaa keessa kan jiru gogiinsa garaa irralleedha kan isin baraaruu danda'u akkasuma immoo furdina fayyaa qabeessa illee itti furdachuu dandeettanii jechuudha. Ruuza irratti of hin dagatina. Ruuzni hedduu tokko gogiinsa garaa bira tareetiin gogiinsa garaa kun akka rakkoo biraatii fi dhibee biraatiin isin saaxiluu danda'a jechuudha. Kanaafuu furmaata gogiinsa garaatti isin dabarsa. Tokkoffaa oduu isinitti hin baay'isu. Daqiiqaa isinitti dheeressuun barbaadu gaggabaabsanii waa afurin isin himuu barbaada. Jalqaba irratti inni argitan kun timir hindii jedhama. Timira adii kan osoo hin taane timir hindii jedhama. Timira hindii kun qoola ofirraa qaba. Qoola isaa kan irraa baastanii galgala bishaan buustanii bulchitan. Bishaanuma qulqulluu osoo qorrallee bayeetiin jedhe bareeda. Sirriitti itti haa ba'u osoo xiqqoo qorra baastanii bareeda. Erga bishaan qorra baastanii jettanii itti naqxanii booda timira hindii kana haguma isin barbaachisu hin baay'istanii leedhaa fireen afurii hin gahu sadii hin gahu. Jarruu hin fedanii hin bitan waan ta'eef warroonni mana arabaa jirtanii yoo jarri hin fidallee bitatanii itti fayyadamuu dandeettanii warri mana qabdan silaa bareedaayyuu timir hindii jettanii gaafatanii jettanii suuqii kamiyyuu bituu dandeettanii jechuudha. Timir hindii jedhama waan ta'eefiyyuu. Ganama subii akka hirriba ol kaatanii isa bishaan keessa bulee dhamti isaa hundumti itti ba'e kana kallaxatti daayitanii yookiin makiina daayitanii fa'aa itti dhuydanii jechuudha. Akka asirriitti itti dhuydan garaa qullatti ganama subii ol kaatanii. Osoo yoo makiina illee hin qabaanne yoo daakachuu illee hin dandeenye inni dhamti kudhatti ba'a waan ta'eef maan kama sirri waliin geettanii itti dhuydanii jechuudha. Inni lammaffaan burtukaana. Burtukaana kana obboleeyyan kiyya karaa lamaan fayyadamtanii wanta ofii kiyyaayuu irraa fayyadame. Parsantii dhibba namni keessa dhufeetiin na dubbisellee warroonni fayyadamaniitiin irraa bu'aa argatan hedduu jira waan ta'eef karaa lamaan kanaan xiyyeeffannoo irratti godhatee itti fayyadama. Karaa inni tokkoffaan burtukaana juusa isaan qopheeffatan yookiin juusa isaa ofuma keessanii manatti burtukaanuma adii kana cuunfatanii juusa isaa kana keessaa baaftanii achi booda zayituun itti dabalatanii bishaan ho'aatti dabalatanii burcuqqoo tokko ganama bariisa ganama erga garaa qullatti dhuydaniitiin hin jettanii booda yaani hadhuma fayyadamtanii hadhuma yookiin furmaata arginaa yookiin guyyaa mana sadii fayyadamneetii miti itti deddeebitanii egaa torbee tokko akkas 15 fayyadamtanii torbattuu furmaata irraa arguu dandeettan waan ija keessanii arguu dandeettan waan ta'eef bifa kanaanii burtukaana karaa tokkoffaa karaa kanaan fayyadamtanii jechuudha. Karaa inni lammaffaan burtukaana
juus misaa qofa illee baafattanii osoo waatti hin dabalin kophaa sallee dhuydanii hedduu tokko faayidaa qaba. Maaliif vaayitaaminii hedduu waan of keessaa qabuuf waan bishaan qabuuf. Yookaan immoo dammallee itti dabaltanii dammaa wajjin bishaan ho'aa wajjin akkasitti dhuguu dandeettan. Dammaa fi juusa burtukaanaa kana cuunfatanii jechuudha manatti. Akkasuma immoo tuyyuu bishaan ho'aatti dabaltanii wajjin dhuydanii jechuudha. Karaa inni sadaffaa. Karaa inni afuraffaanii temeruma mana arabaa keessa jiru kana. Yookiin temeruma aadii nuti beeknu kana kan gisee ramadaanaa nuti fayyadamnu kana temeruma kana erga temera kana qopheeffattanii booda galgala keessa baaftanii firee isaa san keessaa baastanii isa gubbarraa kana foon isaa kana qofa bishaanitti buustanii bulchitan. Xiqqoo bishaan osoo qorra bahee bareedaadha. Bishaan qorraa keessa illee kaa'uu dandeettanii qorra baaftanii immoo akka inni hayiliidhaan sirriitti bilchaata keessatti dhamsisaatti bahu yookaan laafuuf hedduu gargaara waan ta'eef jechuudha. Yookaan laxatti daayitanii illee hedduu isin laafa kan laxallee hin qabne mankamaa waliin geessanii yoo nyaattan hedduu isin laafa waan ta'eef galgala keessa bulchitanii ganama subii fuutanii isa kana kan laxa daayitanii kan laxa qabaatan yookiin makiinaa jechuudha. Gara biraatiin makiinaa asirra garagaraa daayitan kanatti daayitanii dhuydanii yookaan mankamaa nyaattan. Yookaan immoo yoo akkasillee namni hin jaalanne namoonni gargariin hin fedhan ta'uu danda'a. Yoo lubbuun keessan akkasillee isin fedhuu baatte temeruma kana ganama subii garaa qullatti akka hirribaa ol kaataniin nyaattanii bishaan irratti osoo dhuydanii hedduu tokko gaariidha. Yoo aannan argattan aannan osoo irra dhuydanii furdinaa yoo dabaluu dandeettanii warroonni immoo furdina uumamaan qabdan furdina hin barbaanne osoo bishaan fayyadamtanii aannan wajjin hedduu tokko nama furdisa waan ta'eef ganama dhuydanii furdina waan baay'ee nama dabaluu fi warroonni furdina hin barbaanne bishaan dhugaa. Bishaanuma ganama irra dhuydanii jechuudha. Inni dabalataan mallee bishaan kophuma isaatti bishaan jechuudha. Osoo bishaan baay'istanii isin dhuydanii gogiinsa garaatiin jalqabumaa isin saaxiluu hin danda'u jechuudha. Hanga tokko gogiinsa garaatirra damdamachuu dandeettan. Osoo bishaan baay'istanii yeroo hunda dhuydanii bishaan qaama keenya hundaafiyyuu akka gaarii ta'e hundumti kenna hin beekna karaa kanaan fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Inni shanaffaanii aappilii yookiin immoo taffaahaa jedhan kana. Taffaa kana yookiin kan laxatti daayitanii yookiin makiina daayitanii akka sirriitti itti fayyadamtanii warroonni kalee qabdaniif illee gaariidha waan ta'eef yookaan immoo taffaa kana jirama isaa kana nyaattan jechuudha. Warroonni daa'immanii mootiyyuu warroonni daa'immanii jechuudha taffaa nyaachuu hin dandeenye gogiinsa gara daa'imman qabdu taffaa kana affeeltanii heddullee biddira tursiisuu baattanii xiqqooma isii biddira keessanii haa bilchaatu waan lafa hoydanii achirraa fuutanii daayitanii makiinaa keessatti maankaadhaan daa'imman nyaachistanii jechuudha. Gogiinsa garaa waan jedhame keessattuu irra caalatti taffaa kana osoo daa'imman irratti xiyyeeffattanii daa'immaniif hedduu tokko gaariidha wanta irraa anis argeetiin hin jiru waan ta'eef daa'immaniif taffaa kana daa'imman irratti yaaleen jira baay'ee tokko daa'immaniif xuruudha jechuudha taffaan. Inni affeeltanii achi booda bifuu amma suuraa irratti argitan kanaanii kalaxatti daayitanii akkanaan nyaachistanii jechuudha daa'imman. Kana isiniin jechuun barbaada yaada hin guddisina assaaba garagara. Yaannis nama dhiisu namnis yaada hin dhiisu assaaba jechuudha. Walumaa galatti hanga ta'e irraa of qusadhaadha. Assaaba ofirraa gabaabsaadha. Hirriba sirriitti rafaa bishaan sirriitti dhugaa karaa salphaadhaan gogiinsa garaa ofirraa ittisuu dandeettanii jechuudha. Xiyyeeffannoon keessa inni guddaan garuu kan isin irratti xiyyeeffachuu qabdanii burtukaanaa fi dammaa fi zayituunii fi bishaan ho'aa kan osoo ta'e hedduu tokko gaariidha. Inni dabalataa immoo temera hindii kunis baay'ee gaariidha. Temera aadii kanarra temera hindii temerri aadiillee hundumtu jarri kun hundumtu gogiinsa garaatiidhaaf waan hedduutti amanuudha. Waan hedduu tokko gaariidha. Hordoftoota kiyya qaqqaalii viidiyoon hadhaa qabadhee dhufe kana fakkaata ture. Dhiiras ta'e dubartiis hin fayyada. Nama guddaas ta'e xiqqasii warroonni amala kana qabdanii bifa kanaan fayyadamtanii fayyaa akka argattan abdii guddaan qaba. Inni immoo wanti hundumtuu kaasuutuma suuta keessa ta'a waan ta'eef har'uun fayyadamtanii burdhiisoo osoo hin taane itti deddeebitanii fayyadamtanii akka fayyaa gaarii aafiyaa argattan abdii guddaan isinirraa qaba. Rabbiin fayyaa isinii haa kennu. Qophiin hadhaa qabadheetiin dhufe kana fakkaata ture. Asumatti isinirraa gabaabsaa ulfaadha galatoomaa. Warroonni immoo chaanaala kanaaf haaraa taatanii maatii ta'aa. Akkasuma laayikii godhaa, sheer obboleeyyan keessaniif godhaa. Laayikiin isin gootanii akka obboleeyyan keessan bira ga'u taasisa waan ta'eef koomentii irratti yaada gaggaarii fi akkasuma koomiinii soo jiraate koomentii irratti na barreessuun irraanfatina isin jechuun barbaada qeequmsisi bakka kana sirreessi dheenga dabaleetiin kiyya tokko koomentii irratti yaada wayii na barreessitee turte hedduun irraa gammadee hedduu tokkoon irraa gammadee of beekta waan ta'eef galatoomi isin jechuun barbaada asuma obboleetii tiyyaa koomentii irratti yaada san barreessite atuu of beekta hedduu galatoomi warroon nan gammatan hojiin turte ulfaadha galatoomaa amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii
قبل وكان براك أبدًا بيكا ويا تنقبض إسني دفا أني سكانة ما توقع وانتي بيزلا ترتي قال إسني أتو قالت هو ما